jalqaba waan hundaa jiraataa kan taate sagalee kee qofaan addunyaa kan uumte. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko, Ameen. Ishee kabajamtoota daawwattoota keenya maqaa Waaqayyootiin lafaa fi bakka jirtanitti nagaan isin gaafadha. Akka biyyoon nageessanii, akkam sa'a nageessanii. Eeyyee ijoollee Waaqayyoo hundumti keessanuyyuu maqaa Waaqayyootiin eegumsa Waaqayyootiin lafa jirtan nagaa akka taatan abdii guddaan qaba. Tole kabajamtoota daawwattoota keenya amma sa'aatii yookiin immoo guyyaa kana kan qabadhee isiniif dhiyaadhee keessummoota koo kabajaa kan ta'an waa'ee tajaajila bara kanaatiif ijoollee dargaggoota aarsaa guddaa kaffalaa jiranii fi kaffaluudhaaf gara fuulduraatti qophii ta'anii waan addaa tokko akkan qabadhee yookiin immoo waan addaa tokko isaan gaafachuudhaaf yookiin immoo isiniif ibsuudhaaf wantoota sooshaal miidiyaa irratti deddeebi'aa ture hundumaa akka isiniif ifa ta'uu fi keessummoota qabadhee istuudiyoo kootti affeerradhee jira. Egaa keessummoonni kun immoo eenyu isaanii maal gochuu dhufanii maaliif dhufanii dhugaa maal ba'uu dhufanii kan jedhamu immoo isaanumarra kan hubattan ta'a. Hamma dhuma sagantaa keenyatti nu faana turtanii hundumaa dursa garuu warreen viidiyoo kana daawwattanii viidiyoo kana sheer gochuudhaniiti guruppii adda addaa irratti sheer gootanii akka obboleewwan keessan biraan geechan maqaa Waaqayyootiin isin gaafadhaate kallattumaan gara keessummoota koo kabajaa istuudiyoo kootti argamanittan sin dabarsaa ana faana koottaa. Jalqaba waan hundaa jiraataa kan taate sagalee kee qofaan addunyaa kan uumte. Araarri kee baay'eedha dhiifamni kee daangaa hin qabu. Araarri kee baay'eedha dhiifamni kee daangaa hin qabu. Obboleessa keenya baga nagaan dhufte siin jechaate maqaan kee eenyu akka ta'e tajaajila hafuurawaa keetis daawwattoota keenyaaf akka nuuf ibsituun si gaafadha. Jalqaba maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluun Waaqayyo tokko, Amiin. Amiin. Kabajamtoota fi jaalatamtoota maatii Waaqayyoo warreen fagoo jirtanis warreen dhiyoo jirtanis maqaa Waaqayyootiin nagaan isin gaafadha akkam jirtan jechaati. Ani maqaan koo Faarfataa Daaqon Solomoon Taarikuun jedhama. Kanan itti tajaajilu, kan itti tajaajilaa tures, kan itti guddadhes mana amantaa qulqullicha Mikaa'el Shareetirraayi. Kanan ammatti immoo tajaajilas keessa kanan jiru miseensa waldaa duukaa bu'ootaa ta'uu kootiifis asinis sinan beeksisa. Kanumaani tajaajilli koo iddoo kana maqaan kiyya immoo isa kanaa jechuudha. Ishee obboleessa keenya guddaa eebbifame. Tole isinis eessaa akka dhuftanii fi tajaajila keessan daawwattoota keenyaaf akka ibsitan maqaa Waaqayyootiin isin gaafadha. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokkotti Amiin jechaati. Maqaan koo Faarfataa Milkeessaa Iluun jedhama. Waldaa duukaa bu'ootaa keessatti kutaa to'annoo fi herreegati. Akkasumas mana sanbataa gaara nageenyaa qulqulluu Mikaa'elaa kutaa barnootaati. Kan inni dhufe asii isiniin jedha. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokko, Amiin. Maatiiwwan Waaqayyo handaara lafaa kanarra kan jirtan fagoos dhiyoos hunduma keessanii nagaa Waaqayyoon isin gaafadha. Akkam jirtan jechaati. Ani maqaan koo Faarfataa Katama Fayyisaan jedhama. Kan ani tajaajilaati jiru waldaa duukaa bu'ootaa damee Kuyyuu keessatti miseensadha. Akkasumas immoo kan ani itti tajaajilaati guddadhe mana amantaa baadiyyaa iddoo qulqulluu Baalawaldii Gadama Qorontos jedhamutti tajaajilaati guddadhe jechuudha. Kana fakkaata. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko, Amiin. Kabajamtootaaf jaalatamtoota maatii Waaqayyoo ana jirtan keessa jirtan akkam jirtan isiniin jechaa maqaan koo Daamtoo Mootummaan jedhama. Kana itti tajaajilaa ture mana amantaa Baalawaldii Gadama Qorontos Qaawwaatti. Kanan amma immoo sa'aatii kanatti itti tajaajilaa jiru mana waldaa duukaa bu'ootaa barreessaa waldaa duukaa bu'ootaati. Ishee guddaa eebbifama daawwattoota keenya. Dhugaatii kaawwata keenya akkuma abbaan ogummaa Salamoon dubbate bara dargummaa keessanitti Waaqayyoomaa keessa yaadadha akkuma jedhee dargaggoonni mana kiristaanaa sa'aatii ammaa kana yeroo ammaa kana keessatti Waaqayyoomaa isaanii yaadachuudhaani
haala tajaajila mana kiristaanaa maal keessaa akka jirtu nuuf ibsuudha fi manneen kiristaanaa baadiyyaa irraas magaalaa irraas walitti qabamuudhaanii yaada isaanii ibsuudha fi uummatatti immoo wanta dhiibboo ta'e tokko furmaata yookiin immoo waan isaan beekan hubachiisuudhaa fi gara garbicha istuudiyootti argamuudhaan waan affeerramanii fi gamanumaanii akkaanaaf galateeffattan jechuun barbaada. Egaa warri viidiyoo kana argitan amma sirra deebi'uudhaanii sheer gootanii namoota hunda biraan akka geechan maqaa waaqayyootiin isin gaafadha. jalqaba waan hundaa jiraataa kan taate sagalee kee qofaan addunyaa kan uumte. Tole obboleessa keenya faarfataa Daaqoon Salamoon Taarikuu egaa mana kiristaanaa baadiyyaatti akka tajaajiltus ibsitee jirta. Haa ta'uti guyyaa irraa kan istuudiyoo kootti kan inni affeeree fi namoonni baay'een waa'ee mana kiristaanaa qulqullicha Mikaayilaa Charee kutaa lallaba Salaalee aanaa Kuyyuu keessatti kan argamudha. Gara baadiyyaatti yookiin immoo baadiyyaarraa magaalaarraa fageenya irratti kan argamudha. Manni kiristaanaa suni sababa addaatiin tajaajilli isaa adda dhaabbatee kan ture. Namoonni baay'een tajaajilli addan dhaabbanne manni kiristaanichaa hin miidhamne homtuu irra hin geenye sobaa jechuudhani obboleewwan keenya mana kiristaanaa sana tajaajilatti deebisuudhaaf aarsaa kaffalaa jiranii akka waan soba ta'etti kan odeessanis jiru waan ta'eef isa kana dhugaadha moo sobaadha mana kiristaanichaa irra rakkoon ga'eera moo hin geenye jechuudhaniiti ta'ii mana kiristaanaa sana yookiin immoo seenaa mana kiristaanaa sana gabaabsitee akka anaa fi daawwattoota keenyaaf ibsitu. Jalqaba sagantaa kana naaf kennuu keessaniif maqaa waaqayyootiin isin galateeffadhachaati. Yaanni ka'e kuni dhugumaa jechuudha. Fulbaana gaafa ji'a tokko bara 2016 gaafa guyyaa 12 haala addaatiin jechuudha. Balaa tasaatiin manni amantaa kun miidhaa xiqqoon tokko irra ga'ee ture jechuudha. Innis miidiyaa garaa garaa irratti balaa guddaa irra ga'e kan jedhamee tooni odeeffamaa ture baay'ee jiraachuu danda'a jechuudha. Kan immoo surma manni amantaa sunis wanti miidhame hin jiru jedhee tooni haasaa ture jiraachuu mala jechuudha. Sana keessaaf garuu sana keessa wanti qabatamaa wanti ijoon kan nuti beennu kan nuti argine kan nuti irratti mirkaneessine tooni dubbachuu dandeenyu miidhamni irra ga'e yoo jennee tooni ilaalle miidhamni xiqqoon irra ga'eera jechuudha. Irra hin geenyes yoo jenne nu jechisiisu jechuudha. Kanaaf miidhamni mana amantaa sana irra ga'e wantoota meeshaalee tajaajiloota mana saniif oolan wantoota garaagaraa uffatoota adda addaa kitaabota garaagaraa afaan garaagaraatiin jiran kanneen akkanaa kanaatirra fannoo wantoota akkana kanaa sibiilota garaagaraa kanarra miidhaan xiqqoo ga'ee ture jechuudha. Garuu miidiyaa garaagaraati irratti namoonni manni amantaa sun hin jiru gubateera warreen jedhanii tooni dubbatanillee yeroo sanaaf jira jechuudha. Inni immoo soba ta'uusaa hin dubbannaa jechuudha. Manni amantaa suni hin gubannee amma ammaatitti jira garuu tajaajilli immoo dhaabbatee jira jechuudha. Nuti amma yaada kana kan kaasuudhaaf kaane uummattoonni naannoo san jiraatan abbootiin jaarsoliin uummattoonni kiristaanaa hundi maaliif manni amantaa keenya kun tajaajilli dhaabbate jedhanii tooni gara keenyatti gaafii baay'ee gaafachaa turuun isaanii beekamaadha jechuudha. Nuti immoo gaafii isaanii kanaaf deebii barbaacha jecha gara qaama ol jirutti gara waldaa duuka bootatti iyyannee tooni isaan faana taanee tooni isaan qaama kana hojii kana akka isaan mirkaneessaniif gara isaanitti iyyannoo geechisaa turuun keenya isaanis kunoo as jiranii beekuu danda'anii jechuudha. Kanaaf immoo furmaata akka argannuuf guyyaa irraa kana miidiyaa kana yaada kana namoota hin dhageenye dhageechisuudhaaf namoota dogongoraan qabatan sirreessuudhaaf wantoota garaagaraa sirreessuudhaaf jechuudha kan walitti qabamneef. Kanaaf meeshaan mana amantaa kana keessaa bade kun maaliin akkamittiin deebi'uu danda'a? Tajaajilli uummanni dhabe kun akkamittiin deebi'uu danda'a jennee tooni yoo yaadne warreen fagoo jirrus warreen dhiyoo jirrus yaada qabnuun humna qabnuun akka deeggarru isin gaafadhaa jechuudha maqaa waaqayyootiin. Kanaaf yaada kanaaf wanti isin gaafii gaafadhu yeroo gabaabaa keessatti waldaa duuka bootaa faana taanee tooni tajaajiloota dhaabbachaa ture tajaajiloonni babal'inaan afaan namoonni uummanni dhaga'aniin tajaajilli akka kennamu taasisuudhaan tajaajilaa kan ture waldaan duuka bootaa ta'uusaa ni beekama jechuudha. Kanaaf nutis tajaajila kana nuuf furuu danda'an jennee tooni gara isaaniitti iyyannee jirra. Isaanis hin teenye aga ammaatitti odeeffannoo garaagaraatiin yaada kana mirkaneessuudhaaf amma ammaatti hin teenye amma gara xumuraatirra jirra. Kanaaf tajaajilli mana kanaa
ayyaana guddaan fuulduratti deemaa jiru kanaaf ayyaana cuuphaa kanaaf akka tajaajilli eegalamuuf ejjennoo waldaa duukaa bu'ootaa wajjin gochaati jirra. Kanarratti immoo manni amantaa kun tajaajiluudhaaf wantoonni garaagaraa meeshaaleen badee kun akkamittiin guutamuu danda'a kan jedhuuf waldaan duukaa bu'ootaa kun illee dameen kuyyuu kun bara waggaa lammaffaa keessa waan ta'eef yeroo gabaabaadha waan ta'eef erga hundeeffameef maallaqa garaagaraa illee wantoota guutamu kana dhabuu danda'anii kan jedhuuf ummata kiristaanaa biyya fagoo jiraniif kan dhiyoo jiraniif tamsaasa kana dhiyeessuun keenya ni beekama jechuudha. Kanaaf warreen fagoo jirtanis hundumtuu waan qabdaniin akka nu deeggartanii fi tajaajilli kun cuuphaa dhufuuf akka uummanni daa'ima isaanii lafa kiiloomeetira 15 ol deemsisu baatanii toonii mucummaa sillaasee akka fudhachiisaa jiran ni beekama jechuudha. Kana hir'isuudhaaf immoo tajaajiltoonni mana kiristaanaa hundi keenya bakka jirrutti dhaabbannee toonii wanna qabnuun deeggarsa goonee akka taasisnu maqaa waaqayyootiin isin gaafadha. Wanti irra ga'e mana amantaa kana wantoota kana akkamitti furamuu danda'a kan jedhuuf immoo kunoo hundumti keenyayyuu isinis daawwattoonni keenya isaanis warreen waldaa duukaa bu'ootaa barreessan miseensi isaanii hundumtuu asitti argamanii jiru. Haala jiru fuulduratti walumaan jirraa akka murteessinu maqaa waaqayyootiin isin gaafadha jechuudha. Jalqaba waan hundaa jiraataa kan taate sagalee kee qofaan addunyaa kan uumte. Tole obboleessa keenya waa'ee tajaajila mana kiristaanichaati irratti maaltu akka ta'e waa baay'ee ibsitee jirta. Daawwattoota keenya ammas qophiin keenya akkuma itti fufetti jiraate warreen viidiyoo kana ilaalaa jirtan sheer gochuudhaaniiti uummata kiristaanaa biraan akka geechan maqaa waaqayyootiin ammas irra deebine isin gaafannaati. Tole obboleessa keenya faarfataa Daaqun Salamoon ammas gara keetittan deebi'a. Egaa waa'ee tajaajila mana kiristaanichaati wal qabate manni kiristaanaa qulqullicha Mikaa'el Caree Tsallaatiin keessa jiru guutummaan guututtis gubatee jira kan jedhanis jiru jechuudha. Waa'ee tsallaatii sanaatiin wal qabate tsallaatiin suni kan gubatu yoo ta'e ji'oota 5-4 keessatti tsallaatii sana bakka buusuudhaaf too ulfaachuu danda'a waan ta'eef bakka tsallaatiin hin jiraannetti immoo taabonni bahuu hin danda'u tajaajillis immoo gaanii kennamuu hin danda'u. Waa'ee tsallaatii sanaan wal qabate tsallaatiin isa kan gubate jiraadha moo hin jiru? Waa'ee tsallaatii sanaa gabaabsitee akka nu ibsitu. Ishi sanarratti dhiifama isiniin jechaati duraa waan dagadhee tajaajila achi keessa jiruuf waa'ee bultoo waaqayyootiif yoo dubbadhe jechuudha. Dhiibban kan ga'es jira kan hin geenyes jira jechuudha. Asirratti manni amantaa sun tsallaatii lamatu yookiin bultoo lama ture jechuudha achi. Innis kan ergamaa qulqullicha Mikaa'elaatii fi kan qulqullicha abbaa keenya Taglaa Hayimaanotii jechuudha. Sana keessaa guyyaa gaafsanii baraata isaatiin kan dhiibban irra gaamee tooni tsallaatiin cabuu danda'e kan qulqullicha abbaa keenya Taglaa Hayimaanotii malee kan ergamaa qulqullicha Mikaa'elaa wanti irra gaamee jiru fayyaa isaati jira. Sanarratti hundoofnee tooni akka tajaajilli nu eegaluuf kan gaafanne jechuudha gaafii kanaayyuu malee tsallaatiin badee manni amantaan gubatee tsallaatiin caccabe kan jedhanii odeessan namoonni baay'een jiru. Wanti ta'ee santi keessatti kan raawwatame isa kana malee wantoonni garaagaraa wanti raawwatame balaa guddaa wanti geechifame hin jiruun isin jedha. Ashee tole guddaa eebbifami waaqayyo si haa eebbisu jechuun barbaada. Tole daawwattoota keenya manni kiristaanichaa kaa akkuma inni jechaa jiru miidhaan agas mara yookiin immoo miidhaan tajaajila irraa dhaabuu akka hin jiraannedhaafi nuuf ibsee jiraate sanaaf immoo maaltu ta'uu qaba kan jedhamus keessummoonni koo affeerra dheni jira. Isinis faarfataa Milkeessaa Hayiluuti waldaa duukaa bu'ootaa keessatti kutaa herreegaa fi to'annoo taate akka tajaajilaa jirtu ibsitee jirta. Inni biraan immoo kutaa barumsaa mana amantaa qulqullicha Mikaa'elaa Garba Gurraachatti argamu keessatti immoo akka tajaajilaa jirtu daawwattoota keenyaaf ibsitee jirta. Egaa akka kutaa barumsaatitti tajaajilli mana kiristaanaa baadiyyaa kana deebi'ee akka itti fufuu fi amantoota achiitirraa wantoota eegamuu danda'uu fi waa'ee tajaajila sanaa immoo akka bakkatti deebi'uu fi maal ta'uu qaba? Akkam gochuu qabna? Deebi'ee immoo akka waldaa duukaa bu'ootaatti akka miseensa sanaatittis immoo maaltu irraa eegama kan jedhu sana gabaabsitee waan gochuu qabnu akkamiin deemamuu akka qabu uummata keenyaaf akka ibsitu si gaafadha. Tole galatooma jechaati waa baay'ee isaa waan hedduu kaasee jira obboleessi keenya dhimma mana amantaa Mikaa'el Caree kana dhugaadha waldaa duukaa bu'ootatti akkuma balaan kun irra ga'een yeroo muraasa booda nu biraan ga'anii jiru.
nutis gara hojiitti seenuudhaaf qorannoon nu barbaachisa. Akka waldaa keenyatti qorachaati turre miseensa achi erginee waan keessa turan illee akkuma inni kaasee bultoo waaqayyoo jira moo hin jiru akkuma san badee jira kan jedhu illee qoranne bultoo waaqayyoo illee jiraachuusaa abboota achi jiraniin kinoo obboleessa keenya daaqonii tajaajilaa achi jiru kanaan dhugaa jiru arganneera. Nutis akka waldaa keenyatti waldaa duuka buutatti bakka buuneeti kan dhufne guyyaa irraa kana hojii kana moo yeroo gabaabaa keessatti ummata kiristaanaa aanaa keenya jiru waliin abbaa seenaa taane mana waaqayyoo mana cufame bansiisuni seenaa dalaguudha jechaadha. Ilmi namaa seenaa biyya lafa kanarratti hojjetu yeroo baay'ee dalaguu fariifata. Garuu seenaa lubbuu keenyaaf ta'u mana waaqayyoo mana cufame kana bansiisuun keenya waan salphaa miti. Nutis irratti hin hojjenna. Garuu kanammoo kan hojjechuu dandeessinu waldaan keenya waldaan duuka buutaa damee kuyyuu erga hundeeffame yeroo dhiyoodha. Sinis hin beektu miseensotuma isaati baay'inaan asitti kan argamu. Garuu wanta hojjetamu daandii qabsiisnee akka adda dureetti deeggarsa arganne biyya hambaatirraayis walitti qabne mana kana bansiisuuf abbaa seenaa ta'uudhaaf baay'ee yeroo gabaabaa keessatti akka manni amantichaa banamee tajaajila eegalu karaa keenyan ni taasifna jechaadha. Ummata kiristaanaa saba naannoo sana jiru ta'ee ummata kiristaanaa yeroo kamiyyuu bakka fedhe jiraatu nu faana ta'a abbaa seenaa yaa taanu mana kanaaf meeshaa barbaachisaa ta'e guuchisiisnee waliin mana kana bansiisnee ayyaana cuuphaa kanaafi akka uummanni naannoo sanaa gammadee jiraatu nutis akka waldaa keenyatti miseensa keenya qabannee koreelee waldaa keenyaa hundumaa qabannee guyyaa tokkicha osoo ayyaanni cuuphaa hin ga'ini manni amantichaa akka banamuuf deemnee waan dhamaa'uu qabnudha. Maatii keenya deeggarsa argannee meeshaa barbaachisu binnee ni dhaqnaan dhaamsa kiisha. Jalqaba waan hundaa jiraataa kan taate sagalee kee qofaan addunyaa kan uumte. Tole Waaqayyo si haa eebbisu yaada bal'aa kaastee yaada bal'aa daawwattoota keenyaaf ibsa bal'aa kenniteefii jirta. Egaa amma immoo gara obboleessa keenya faarfataa katamaatti deebi'a. Obboleessa keenya faarfataa katamaa egaati ka mana kiristaanaa baadiyyaa irratti yookaan immoo eenyuma mana kiristaanaa Mikaala Chareetti akka tajaajilaa jirtu ibsitee jirta. Inni lammaffaa immoo miseensa waldaa duuka buutaallee akka taatee jirtu daawwattoota keenyaaf ibsitee jirta. Haa ta'uutii anis immoo odeeffannoo tokko quban qaba yookaan immoo innis tajaajila mana kiristaanaa yookaan immoo mana kiristaanaa qulqulleessa Mikaala Charee kanaaf tajaajilonni achi keessatti kennamu guutummaan guutuutti kan gubatee kan badee ture sana bakkatti deebisuudhaaf obboleewwan biyya hambaa jiraatanii walitti gurmaa'uudhaan sochiiwwan adda addaa geessaa jiran quban qaba. Sana keessaa immoo ati tokko taatee isaaniif odeeffannoowwan adda addaa kennuudhaaniiti walitti illee qabaa jiraachuu kennan beeka. Waa'ee tajaajila mana kiristaanaa kanaanii maalirra geechanii jirtu akkamitti deemaa jirtu akkamiin immoo tajaajilli kun akka itti fufuu fi maaltu raawwatamaa jira kan jedhu gabaabsitee daawwattoota keenyaaf akka ibsitu si gaafadha. Tole galatoomaa jechaati. Akkuma ati dubbatte dhugaadha. Ani waa'ee mana kiristaana sanaatiif keessi kiyya baay'ee na dhiphachaa ture jechuudha. Akka nama tokkotti baay'ee natti dhaga'ama. Hinaaffaa guddaanis keessa kiyya ture jechaadha. Hamma namummaa hamman danda'e immoo baay'ee dhamaan ture jechuudha. Obbolaa koo biyya hambaa jiranii na gaafachaa turanii jechuudha. Erga qaamni mana kiristaana kana miidhee yookaan immoo miidhaan isaa maal ture yaada jedhan na gaafachaa turan. Akka waan manni kiristaanichaa miidhama guddaan irra ga'eetti faa yaadanii tooni namoonni baay'een dogongoroota adda addaa waggaa dubbatan argaa tuman ture jechuudha. Anis immoo jalqabuma irraa ookee waa'ee dhimmaati jiru kana obbolaa koo jechuudha. Buleessa koo as jiru dabalatee obbolaa baay'ee jechuudha. Mana kiristaanaa kana anis baadiyyaadha waan ta'eef itti dhiyoo waan jiruuf baay'ee dubbisaati qorachaati hin turree jechuudha. Eeyyama waaqayyo ta'e immoo waan hundumtuuyyuu kana guyyaa har'aa kana manni kiristaanichaa akka deebi'ee tajaajila isaatti deebi'uu fi
waliigallee waan hundumaayyuu hojjechaa turre jechuudha. Kanaaf obbolaan koo biyya hambaa jiranis warreen dubbisaatti turtanii olola oofamaati ture. Qaamni mana kiristaanaa sana miidhansaa yookaan akka miidhama guddaatitti warreen dubbachaa turan baay'een isaanii jiru jechuudha. Garuu suni soba ta'uusaa mirkaneeffadha jechuun hin barbaada jechuudha. Har'arraa kaanee immoo waldaa duuka bootaa wajjin hin taane tooni isaan wajjin illee taane tooni yeroo gabaabduu keessatti wanta hirmaatamuudha malee hirmaannee tooni tajaajilatti akka deebi'u akka taasisnu waamicha koo isa guddaadha jechuudha. Kanaaf obbolaan na dubbisaatti turtan hundumti keessaniyyuus dhugaa lafa jiru kana akka hubattanii tooni mana kiristaanaa kana ayyaana cuuphatiif tajaajilatti deebisnu waamicha koo maqaa hafuura qulqulluutiin isiniif dabarsaa jechaadha. jalqaba waan hundaa jiraataa kan taate sagalee kee qofaan addunyaa kan uumte. Tole obboleessi keenyas daamtooni miseensa waldaa duukaa bootaa yookiin barreessa waldaa duukaa bootaa damee kuyyuu kan ta'e gidduu keenyatti argamee jira. Tole obboleessa keenya daamto waldaan duukaa bootaa waa'ee mana kiristaanaa Mikaa'el Acharee kana wal qabatee sagantaa yookiin immoo waa'ee sanaatiin akkamiin tajaajilatti deebi'uu akka qabu abbootillee waamee akka mariisisuuf deemu quban qaba. Kanaaf waa'ee sanaatiin wal qabatee maaltu deemamaa jira, maalirra jirama, akka waldaatti immoo maal gochuu qabdu isin kan jedhu kana daawwattoota keenya bakka ibsatu. Eeyyee galatooma jechaa waldeenyi duuka bootaa hojiiwwan gurguddoo kana dura akka hojjechaa ture hin beekama. Akkasuma yaada baay'ee kaasuun barbaadu obboleenyi keenya asii kaasanii jiru. Wanta ani itti dabaluu qabu manni amantaa Mikaa'el Acharee balaa tasaatiin akka yeroo darbe miidhamee ture dhageenyee deemnee hubannee ture. Odeeffannoo baay'ees waan gurguranneef yeroo ammaa kana garuu manni amantaa Mikaa'el Acharee akka banamuuf hojiileen waldeenyi duuka bootaa hojjechaa turan hojiileen gurguddoo hojjechaa turanii. Akkasuma koreewwan mana amantaa waldaa duuka bootaa yeroo ammaa kan marii isaanii xumuraniiru gara hojiitti galaa jiranii. Akkasuma abbootii lubootaa wajjin illee mariiwwan gaggeeffamaa ture jira. Waldeenyi duuka bootaa kan hundeeffame yeroo gabaabaa keessatti baay'ata baay'ees hin qabu waan ta'eef baay'ataan akka nu gargaartan jecha ijoolleen biyya alaas biyya keessas jirtan akka waliin taanee yeroo gabaabaa keessatti guyyaa baay'een turre keessatti aga hojjaa duraa yookaan hojjaa lammaaf manni amantaa kun akka banamu ayyaana cuuphaa ayyaana guddaa ayyaana cuuphaa acha deemaa waan jiruuf ayyaana kanaaf akka bannuuf akka nu duuka dhaabbattan ijoolleen keessattuu ijoolleen biyya alaarra jirtan odeeffannoo adda addaatiin manni amantaa sun hin barbadoomne barbaadaa jettanii odeewwan tokko tokko sin bara gahaa akka ture ni hubattu. Arra sagantaa kanarraa immoo manni amantaa sun maalirraa akka jiruu fi akkamitti akka deemfamuu qabu mariin as taatne kanaan asumarraan akka nu duuka dhaabbattas hin jennaa hundi keessan. Tole obboleessa keenya daamtoo guddaa eebbifamii waaqayyo isaa eebbisuun jedha yaada bal'aa kaastee turte eeyyee dhugaadhas waldaan duuka bootaa dhimma kana furuudhaaf sagantaa qabatee akka jiru see dubbattee jirtas beekamaadhas. Haa ta'utee waldaan duuka bootaa keenyas immoo kan inni hojjechuu danda'u kan inni raawwachuu danda'u miseensota biyya alaa jiraatanii maqaawwan adda addaa itti moggaasuudhaan gareewwan adda addaa itti moggaasuudhaan keessattuu waldaa hojii gaarummaa waldaa jajjabinaa hundeessuudhaan kitaabotas kennaa ture. Ammas immoo isuma kanaan itti cimee yaa waldaan baajata barbaachisaa kitaabota achi keessa jiru guutuudhaaf wantoota adda addaa achi keessa guutuudhaaf miseensota yookiin deeggarsa biyya alaatti biyya keessatti ni barbaachisa. Isa kana waliin immoo akka itti deemaa jirtan sirriitti ibsitee jirta. Gara obboleessa keenyatti gaafa deebi'u tajaajilli mana kiristaanichaa akka waan qaamni miidhaa yookiin immoo guddaan irra gaheetitti miti jennee dubbachaa kan turre san akka ifa ta'uu fi daawwattoota keenya fi erga miidhaa guddaan irra hin geenye miidhaa xixiqqaa immoo miseensonni achii uummanni achii guuttachuu hin danda'u jechuudha. Namoonni baay'een akka yaada wal jala hin dhoofne jecha miidhaa guddaan irra hin geenye kan jechaati turre. Tsallaatiin Mikaa'elaa hin gubanne manni kiristaanichaatis hin gubanne garuutii tajaajila mana kiristaanaa kana keessatti argaman guutummaan guututti tsallaatiin fannoon achi keessa jiru uffanni libootaa achi keessa jiru siiliiwwan achi keessa jiru mangaarajaawwan achi keessa jiru guutummaan guututti
barbadaa'ee jira gubatee jira jechuudha. Inni kun dhugaa hin haallamnedha jechuudha. Namni tokko nama ta'ee deemuudhaa fi caammaa uffachuu qabaa, uffata guutuu uffachuu qabaa, qullaa deemuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf manni kiristaanaa tajaajila ta'uudhaa fi meeshaalee achi keessa jiru guutummaan guututti ishee barbaachisa jechuudha. Kanaaf manni kiristaanichaa harki 80 miidhaan irra ga'ee jira jechuudha. Gaafa ibsinu uummanni keenyas kana beekuu qabu jechuudha. Bataskaanichi akka hin gubannedha kan mirkaneessuu barbaanne, tsallaatichis immoo akka hin barbadaa'u. Tsallaati keessayyuu immoo taglaa imaanitiin gubatee jira jedhamee jira jechuudha. Kanaaf maal isin jechuu barbaade namoonni baay'een haalli nageenyaa jiru rakkisaadha. Achi deemnee meeshaalee kana geessuu hin dandeenyu. Lamuu hin danda'amu jechuudhani namoonni baay'een akka garas deemanii tajaajila kana hin guunneef kan dubbatan jiru. Haalli nageenyaa maal fakkaata bakkee sanatti? Dhuguma rakkisaadha, dhuguma tajaajiluudhaaf sin dhorkaa'u kan jedhu kan akka nuuf ibsitu. Toma jechaati yaada amma gaafii naa dhiyaateef yookiin immoo yaada iddoo garaagaraati irratti ka'u kanaaf jecha deebii kanan qabadhee tooni dhufu mana amantaa kamiyyuu hin tajaajilina jedhee tooni kan dhorka hin jiru jechuudha. Wanti kana dura godaatiin wanti hundumtuu miidhaan mana amantaa irra ga'e kunuyyuu dogongoraan ta'ee jechuudha. Tasa ta'e waan ta'eef namni immoo qaamni kamiyyuu mana amantaa kana akka hin tajaajilamne jedhee tooni ifaan ifatti bahee tooni uummannis yeroo mana amantaa kana deemaa turan daandirra dhaabbatee kan dhorke gonkumaa hin jiru jechuudha. Kuni olola garaagaraatiin yaada garaagaraatiin garuu dhoowwameera akkas ta'eera manni amantaa sun gubateera kan jedhamu baay'een yaadni jiraachuu danda'a jechuudha. Garuu inni yaada sobaa ta'uusaa nuti asirraa hubannee tooni manni amantaa kun kan inni miidhame yookiin immoo miidhaa xiqqaan kun kan irra ga'e dogongoraan waan ta'eef amma immoo erga dogongoraan miidhaan kun irra ga'ee manni amantaa kun akkanatti akka namni jennee tooni uummata naannoo san jiru faana dhaabbachuudhaan waldaa duuka bu'ootaallee hundee godhachuudhaan iyyannoo gara isaaniitti iyyachaati turreen amma sa'aatii ammaa kanatti deebii quubsaa argachaati jirra. Kanaafi tajaajilli yeroo gabaabaatti akka nuuf deebi'u qaamni tajaajila sun akka maaliif hin tajaajilamne jedhu yookiin immoo dhaabbatu kan jedhu qaamni hin jiru waan ta'eef nageenyi guutumaan guututti waan jiru tajaajilli kun akka uummataaf nu eegaluuf uummanni keessa jirtanis kan keessa jirtanis ala jirtanis maaltu nurraa eegama jettanii tooni bakka sana buustanii tooni yaaduun sinirraa eegama. Kanaaf irrina mana amantaa kana keessatti ta'e kanneen akka uffataa kanneen akka meeshaalee garaagaraa kitaabolee garaagaraa afaan adda addaatiin jiran kan badan sana deebisuudhaaf tajaajilaaf akka dhaabbattan isinin gaafadhaa deeggarsa akka nuuf gootan akka nu faana dhaabbattan maqaa waaqayyootiin isinin gaafadhaa waaqayyoon bakka jirtanitti isinaa eeguu isin faana haa ta'u. Daawwattoota keenya egaa ammaatti waan faana ta'e eebbifamaa jechaati. Egaa waan dhagaa turre kan hunduma isaatiiyyuu qalbeeffachuudhaaniiti obboleewwan keenya gidduu keenyatti argamni tajaajila mana kiristaanaa irratti maaltu akka ga'e sirriitti ibsanii jiru. Haa ta'uuti garuu akka kutaa lallaba salaalee yookaan aanaa keenyatti aanaa magaalaa garba gurraachaatti warreen baadiyyaarra jiran manneen kiristaanaa akkuma kana tajaajilan ala jiraatan hedduu isaanii jiru jechuudha. Isa qofaa miti tajaajila kan dhaabanii kan barbaadan immoo jiru guutummaa guututti manneen kiristaanaa gubatanis jiru jechuudha. Haa ta'uuti garuu manni kiristaanaa kun immoo tajaajiluuf deebi'ee dhaabbachuu ni danda'a jedhamee carraa waan argateefiti isa kana hubattanii akka gargaartan keessattuu obboleewwan keenya waan kana tajaajiluudhaaf immoo walitti qabamaatii jirtanii ammas jabaattanii isa kana beektanii tajaajila keessan amma dandeettii keessanii aarsaa keessan akka baatan isin gaafannaati. Hundumaa caalaa immoo namoonni mana kiristaanaa kana cina dhaabbachuu hin dandeenye sheer gochuudhaaniiti namoonni cina dhaabbachuu danda'an akka cina dhaabbatanii yeroo jedhame kanatti ayyaana cuuphaadhaa fi tajaajilli akka eegalu meeshaaleen mana kiristaanichaa akka bitamu maqaa gahee keessan akka baatanii maqaa waaqayyootiin isin gaafannaati. Haga ammaatti gidduu keenyatti argame kan nu mariisise maqaa waaqa keenyaa kan galatoomii kan ulfaate haa ta'u isinis eebbifamaa waaqayyoon isin haa kabaju. Waaqayyoodhaaf akka ragaa baatan waaqayyoon immoo ragaatiniif haa bahu. Yeroo hundumaa immoo tajaajila mana kiristaanaa isa baadiyyaattis ta'e isa bakka hundumaatiyyuu sagalee akka taatan rakkinoota ishee keessa jiraniif akka dhugaa baatan keessattuuyyuu sababa tajaajila kanaatiif jecha olollee adda addaallee sinirratti gaggeeffamaa akka jiran quban qabaa. Sin keessas immoo tokko anarratti gaggeeffamaa akka jirre quba qabna. Gamanumaaniti olola addaa osoo hin dhaga'iniiti tajaajila mana kiristaanaatiif akka dhaabbattan ammas maqaa waaqayyooti isin gaafadha eebbifamaa.